muka jigeetti qottootu baa'ataa jedhani abbootiin keenya. Muka jigeetti qottootu baa'ataa jedhan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii. Egaa shamarran kun lama ta'anii hayyuutiin ishee dhadhaanii jechuudha. Mee sagalee jaraa walumaan dhaggeeffannee walitti adeemnee jecha isaan jedhanii ishee ነው ደግሞ የኛ ሀሳብ እሱ ጋር ሄደሽ እንደዛ ሴት ሄደሽ መደብደብሽ ነው ዋናው ነጥብ። በግድ የሚሆን ነገር የለም እኮ እኮ ሀያ ሲኖራት ነው የምታምረው። አሁን ወንድ ልጅ ደበደባለው ከዚህ ማመላለስ ነው አልችልም። ይሄ እንደ ሴቶች ምናምን ነገር ማመላለስ አልችልም። ኦኬ አንቺ አሁን ለሁለት ጠርታችሁ ምናምን ነገር ምንም እንደኛ እንዳንቺ አይደለም። ቤት ይዘን ሰው እናስደበድብም ግን ለናወራሽ ነው እንደዛ አይደለም። ሴት ልጅ ሆነሽ ወንድ ቤት አልወጣም። ሁለተኛ ደግሞ ወንድም አህመድን እንደዛ እንድታደርጊበት ማለት አይደለም። ምናምን የለሽም ተጠይቁ ምናምን እኮ ከፈለሽ እኮ እኛም ተማክሪ እኮ እንልከዋለን። ሽማግሌሽ አንድ ያገባሽ በጣም በሰገጥ ወጣሽ። እውነትሽ ገገምሽበት በጣም ሌላ ሴላችሁ አይ ነው እኛ በክብር እያወራንሽ ነበር። አሁን እንወደዋለን። አዎ እንወደዋለን። ሲፈልግሽ ነው አይፈልግሽም? እሱ እናያለን አብረን እናያለን። አይ በግድ ከቤቱ ተብለሻል እኮ ያፈቀራችሁት በእኛ ሃይማኖት ለአራት ይፈቀዳል። ለአራት ይፈቀዳል። በቃ ለአራት ሶስተኛ እናደርግሻለን። ጸባይ ኖርሽ ሶስተኛ ግን የሚገርምሽ ነገር አራተኛውም የእኛ ጓደኛ ነች። እኔ ብቻዬን ነው እንኳ በጣም ወይ ደግሞ ከሌላ ሴት እያመጣሽ እንደዚሁ እንዴት ይሻላል? ይሻለውን አሁን ስለ ስርዓት ቢኖርሽ እሱ ሌላ አሁን በስነስርዓት ታወሪናለሽ። አይ አንቺ እናንተ ማን ስለሆናችሁ ነው ጠርታችሁ የምታወሩት? ምንም አንቺ ምንም እንኳን አንቺ ማንንም አትሰማም። ማንንም የፈለግሽውን አልሽ። አሁን በዚህ ወጣ ወጥቷለሁ። ለምን አፈርጡም? ለምን የፈለጋችሁትን አታወሩ? እኔ ለወሬ ቦታ የለም። እንደ ሴት ተመላልሽ መመላለስ እሱንም ሲኖራችሁ ነው የምትገዙት። ወይ አብሽሪ እኛ አሳምሮ ይሰጣል። ገባሽ? ለዛ እንደዚህ ከኔ ጋር የምትመላለስ ባይዘው በጣም እችላለሁ። እኔ ከአንቺ ጋር አልመጣጠንም ብትሉ እዚህ ድረስ ነው አጠሩ። አንቺ መጣሽ እኮ መጣሁ እኮ እኔ ይሁን ብዬ መጣሁ አይደለ? ለምን ታረጋለሽ? አንቺ አትመጪኝ ካላችሁ አትሄጂ ካላችሁ ከወጣሁ እናቴ አልወለደችኝም። ጠብቂ። ስለዚህ አገባሽ ለምሳሌ ማደጎ ጋር ካደግሽ አሁን እዚህ ጋር ማደጎ ጋር ካደግሽ ስለ ቤተሰብ ባናወራ እንግዲህ akkuma argitanii egaa kan isaan jedhanii intini jedhanii jechuudha. Abashaqaa jiru jechuudha. Lama ta'anii waamanii jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi namatti dhagahama. Qophaan kunis gizee tokko wallaahi laazim kabaja yoo ofitti hin goone yoo of hin kabajne abbuma argeetuyyuu quba namatti ka'a bakkuma argeetti jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif maraatu maali bakka waan abbuma argeetuyyuu afaan namatti dhiqata. Abbuma argeetuyyuu waan jecha sammuu nama tuttuqu namatti hintini namaan jedhaa jechuudha. Ammayyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dama cirraachisa bakka akka nama biraa hin qabneetti akka waan tokkotti abbuma arge. Akkuma argitan mitiire amma jarri kun lama ta'anii dura amoo wajjiniin turaniiru jechuudha. Goddanyaa amooti jarri lamaanuu. Ati maaliif mana deemtee reebdanii maalinni dhiiradha isumayyuutiin maalaa ta'uufi jedhaniiti hayyuutiin qaxaranii waamanii jechuudha lama ta'anii. Kana biraan immoo ibishiqii isaan ittiin abashaqan giddeetaatiin ta'e argiteetta siin jechaa turanii ani isaan jedhan egaa jecha isaanii irratti dhageessu jedhee yaada. Ammallee giddiitiin jettaa isheen mana amootii yoon gadi ba'ee fi hin argitu. Mana amootii gadi hin ba'u.
na argitu yoo nani dhiisee fi jennaan silallee giddiitiin anumti deemu hankee hani isaan jedhan dhiira giddiitiin ta'e argiteetta ani isaan jedhanii jechuudha. Ibishiqii isaanii isarra darbeellee maatii ishee bira haadha ishee birallee ga'anii jechuudha. Wallahi nama gaddisiisa. Maaliif mataa kanaa silan qabduuti qaxxalattee jennaan isumayyuu hanqabutu bitee itti hidhataa jette jennaan itti hidhataa jennaan. Guddisni akkasumatti kanaaf haati keessi guddistee lakkaa jennaan beeksisa bira too ga'uu dhiisnee xuruudha jette argitanii maatii birallee ga'anii jechuudha. Ishee bira darbanii maatii ishee bira wayii akkaataatti guddattee guddisa maalii kan isaan bira ga'anii jechuudha. Kanaan otoo haamilee namaa tuquu dhiisame bareedaadha. Hamuutee ofirraa deebisuu danda'a yoo barbaanne ta'e garuu wanta goddanyaa ta'aniif wanta waliin tokko jaalallee isaa ta'uun abduyyuuti isheen tokkollee nama biraa qabattee jirti. Kanaaf giddeetaatiin hin ta'u wanti hundinuu giddeetaatee deemtee ilaaltee jirta kan isaan jedhanii jechattiin amananii uleettan amana jette hayyuunis marsiisi kana dedeebisuu miti ani isheen barbaaddu hayyuun rukuttaa barbaaddi jechuudha rukutuu barbaaddi. Wallahi baay'ee tokko haamilee nama tuqa haamilee nama cabsa wallahi hamma qophaa taatee bichaa ishee jirti jechuudha hayyuun wanta bichaa jirtuuf abbuma argeetu waamee akkasitti bakka itti taphata ta'e wallahi rakkisaadha rabbiin haqilii namarraa hin fuudhini yoo wallahi yoo xiqqoo ishee qaawwa bantanii akka nama maal jira miti akka nama adabbii dhabe yeroo akka nama guddisa badee akka kanaatti hin jarrillee ishee jedhanii jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataa silaa saayitii kanatti hayyuun otoo taragaaggatee gatteessee bareedaa turte hayyuun illee dhagaa hin jirtu. Egaa ijoolleen kun illee bishiqi ishee bashaqanii wallahi lama ta'anii dhidhiitte illee garuu isheen hamma dandeetti isheen illee lama ta'aniitiin isaanii mataa ishee qabanii jechuudha. Luka qabanii cimaan ishee kan ishee kuffiisanii jechuudha. Kaameraan illee irraati saayitii sanatti irraateechi qabee jechuudha abbaan kaameraa waraabullee baay'ee tokko nama intini jedha akka isaan godhanillee kaameraa sanatti hin agarsiisne beektanii isuma isaan qabanii dhadhaanii amma dhiitte isa isheen dhiittu anu argaan jira miila ol kaastee lama achitti gadi ishee qabatanii tokko luka qabu ishee argaan jira isaa boodatti kaameraa ittiin qabne sagalee jaraa bichaatu dhaga'amaa jechuudha rukutanii iddee rukutanii ka'anii immoo fiigitii nuu dhufti jedhanii ila fiigittiis akkaan fiinne baqatanii jechuudha. Nuu dhufte jedhanii duuba isaanii ilaallataa jechuudha. Maaliif ulfaata baay'ee tokko ulfaata jechuumattu wallahi maaliif amma saatii kanatti maatii biras hin deemtu isheen bakkuma adeemti bakka gadhiisamteetti jechuudha amma saatii kanatti bakka namallee wayin maatii ishee bira deemte maatii ishee bira hin teenye wanta olii gada deemte akkasuma olii gadi jechaa jirtuufi akkuma kanaan duraatti itti ka'aniiru. Isa duraayyuu wayya ammaatti wallahi inni ammaa immoo baay'ee tokko haamilee nama cabsa wallahi isheen amma aarii kanaan aarii saayidoo wajjiniin wal hiikanii waan baay'eetu jira kana keessa immoo wayinii waa nama gootii harka aarii sanaatiin amma isheen lama ta'aniiti asiin ishee qabaniiti malee otoo nam tokkotu qaxaree dhaqee raafite achitti dachee nyaachistee mana hidhaayuu galuu dandeessi dhugaa rabbi. Gama kun lama ta'anii deemaniifi jechuudha. Egaa nama lama immoo sin akkamiin danda'amare namni harka ishee qaban jennaan lukaan illee dhidhiitte isheenii jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama baay'ee tokko nama gaddisiisallee maaliif inni duraaf inni amma tokko miti inni duraa mana maatii ishee jirti inni ammaa immoo mana maatii isheerraa layya'amtee wanta jirtu maatii isheettis hin deebine iddee saayidoon hiike. Olumaa gada deemteeti ani isheen jirtu hundinuu warri goddanyaa ta'e dur irraa baqatee jira qophaa ishee akka kanatti ijoolleen kun immoo waamanii itti taphachuun baay'ee tokko nama gaddisiisa isheen sunillee warra soddaati isheen tokko immoo afaan oromoo dubbata intala oromoo tokko isheen akkasitti qabdee salphistu karaarratti isumayyuu darbee ashmurii isaan haasaanii han ishee gochaa jiranii akka isaan ishee ashoofanii isatu dhiiga namaa dhaafa dhugaa dubbachuuf wallahi. Dhiiga nama dhaaba. Akkaataa guddisa ishee jedhu nuti rabbiin bareechee nu uume durumaa akka kee mataan irra jiru qaxxalaa maalii jedhanii haasa'u.
mirga isheetiin barbaadde godhachuun wallaahi baay'ee tokko namatti ulfaata. Akka kanaa nama kaleessa lama ta'anii kunuun tala waamanii tokkollee ta'anii dhaqaniif bareeda isheen gadiin jettuu fi isa lama ta'anii dhaqanidha. Kana biraan immoo ashmurii isaan haasaanii ati maaluma jiiti inni sin barbaadu maal irraa fuutaa giddiitiin jireenyi ta'a giddiitiin yan inni si fuudhu giddiitiin itti heerumuu dandeessa ati yoo nam tokko sin barbaanne giddiitiin na fuudhi maaliif jetta dhiiraa. Kanaan duras immoo giddiitiin na fuudhi jetteetiin jireenya kee balleessite nama sin jaallanne tokko as gaddaddee na fuudhi jette jennaan si fuudhee kunoo immoo teessee mateessu teessee immoo gaggeessite amma immoo dhuftee gara amuu dhuftee amuun immoo narraa deemii narraa bahii jennaan uftanii amuutiin dubartii achisin kabaje malee lamaan keessan sodaatee miti maaliif reebdanii maaliif akkas taataati maaf adaba ofitti hin bittu maaf qalaqalamtaa kan isaan jedhanii jechuudha. Baay'ee tokko ulfaatti dubbiini hayyoo nama likkii qabdee kanaan hin dhiistoon malee jara biraa naftuu jechuudha. Wayiin soofdee nama biraa waamsistee dubbitu adeemaa jira yoo sin dhiisee fi jetteetti ishee nama. Amma immoo mana amuu immoo hinuma naqa ani haati koo nan dhalle koottaa achiitti ganna baasaa jetteetti. Kanaaf haati kee si adabdee si guddistee kanaaf addabamtee kanaaf qonxoxamtee guddatteeree safuudha kuni han safuu beennisi jedhanii namaatii koo bira ga'uu dhiistan bareedaadha itti isheen illee jechuudha. Kanaafuu dubbiin hin ulfaattiiti mee hayyuutiin rabbiin ishee haa qeessu rabbiin illee wallaahi abbaa argi namatti qabattu kana nu ulfaata wallaahi akka fe'uu ta'e wallaahi. Amma maatiin illee bitoo maatii ishee bira deemtee kabajaan illee maatiin ofitti hin deebisu jetteetti isheen maatii kootiin lolee hin jira ta'e maatii kootiin deebi'u jetteetti. Akka kanaan immoo bakka nama tokko biraa hin qabaanne abbuma argitu durii yamma abbaa argitu waamee maaf akkas goote jedhee ofee waamee isheetti taphata taanaan rakkisaadha. Ulfaatti dhugaa rabbii wallaahi rabbiin ishee qeessu garuu isheen harkaan laanne itti agarsiistee jirti maalis ta'e dhugaa rabbii itti agarsiistee jirti lukaan illee hojjettee harka qaban illee jechuudha. Dhiitichoo keessee jechuudha. Cimtuudha waan harka laattu miti yoo haamilee ishee cabsuuf yaadan illee nama haamilee cabuuf miti hayyuun cimtuudha homaan jettu wallaahi garuu namatti dhaga'ama wallaahi laazim jecha isaan jedhan sanatti xiqqoo wallaahi laazim na aarsinaan maatii bira maaltu isaan geessisee guddisa maalii bira maaltu isaan geessisee kan loluu barbaadan wayin immoo wajjiniin haasa'uu barbaadan isheedha. Argitanii namoonni siniin asitti dhiisanii maatii keessa manatti sin ga'uu jechuudha. Namni arrabni isaa eera. Otoo sin bira dhaabattanii maatii manatti tuqu. Kanatu xiqqoo tokko nama aarsa wallaahi. Nama gaddisiisa nu ulfaata. Wallaahi akka kanatti deeman mataan akka kanatti qophaa isheetti amma yoomitti hayyuun akka duraa isheetti deebitee jirtu. Durayyuu wayyaa ammarra wallaahi laazim. Isa duraa kabajaa qabdi homayyuu qabdi haa taatuyyuu mana maatii ishee jirti. Mana obboloota ishee keessaa obboloota ishee maatii ishee haadha ishee bira jirti. Amma immoo haadha irraa baatee diida keessa jirti. Haadhatti illee deebaas hin jirtu. Akka kanatti miidaa keessatti gatamtee jirti wanta ta'eef baay'ee tokko ulfaata wallaahi. Rabbiin ishee haa laaffisu. Rabbiin ishee haa qeessu illee du'aa fi godhaa fi dhugaa rabbii wallaahi wanti hayyuu kuni nu ulfaatti xiqqoo tokko dhumarratti kan isaan ishee jedhanii kan isaan ishee jedhanii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Nu ulfaata rabbiin ishee